Guyyaa ayyaana sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaa magaalaa Hoosiyaanaatti kabajame irratti diina Itoophiyaa akka qalameetti mataa qabnee rarraafna jechuudhaan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbate. Waliigaltee dhaabbata Faannoo Amaaraa AFO fi mootummaa naannoo Amaaraa jidduutti taasifameen waraanni Faannoo lakkoo isaan danuu tahan karaa nagaatiin galaa jiraachuun himame. Hanqina baajataa Soomaaliyaa mudate lullee akka hin mudannee jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Masrii Badri Abdulatif Waldajjii Qaaxar Dawaatti taa'e irratti dubbate. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii gaafa Afrikaatti ergamaa addaa Chaayinaa Huu Chaangii waliin marii taasisaa jiraachuun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqa kanneen amma dhageessan hangafoota oduu keenya irraatii amma bal'ina oduu isinitti. Kabaja ayyaana sabaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaa 20ffaa naannoo jiddu galeessa Itoophiyaa magaalaa Hoosiyaanaatti kabajame irratti muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qaamaan argamuudhaan haasawaa taasiseen diinota Itoophiyaa tokko tokkoon akka qalameetti mataa qabnee rarraafna jechuun dubbate. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaarraa muddee 8 bara 2025 yookaan 29 bara 2018 ayyaana sabaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaa naannoo jiddu galeessa Itoophiyaa magaalaa Hoosiyaanaatti kabajame irratti haasawaa taasiseen ibsa kanneen faayidaa biyyaa fi hammeenya diinaa adda baasuu qabna jechuudhaan diinni hammeenyaan dantaa teenya dukkaneessuuf yeroo ka'u Itoophiyaanonni meeshaa dantaa diinaa akka hin taane dhaameeti jira. Yeroo tokko seenaa badaa hin hojjennu kaja'u muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed diina tokkummaa keenya haa balaaleffannu, diina keenya ni injifanna, gara nagaa keenyaa cimsuu irratti fuula haa deeffannu jechuudhaan lammiilee Itoophiyaatiif dhaamsa dabarse. Kana malees Dr. Abiy mariitti haa amannu, dirree hojii keenya hundarratti ciminaan haa hojjennu, malaammaltummaa haa dinnu, dantaa biyyaa fi kabaja uummata keenyaaf dursa haa kenninu, ammayyummaa fi jijjiiramaaf banaa haa taanu, gama hundaan abbaa biyyummaa keenya galmaan haa geenyu jechuudhaan haasawaa isaatiin lammiilee Itoophiyaa gorseeti jira. Itoophiyaan biyya abdiin guutamte ta'uu kan ibse muummee ministeeraa Itoophiyaa biyyi jalqabbii fi bu'aa ajaa'ibaa hedduu argamsiisaa jirti akkasumas guddachaa jiraachuu ibseeti jira. Jalqabbiin gaariin tun uummata keenyaan haa deeggaramu, carraaqii sheexaanaatiin halkanii guyyaaf jeeqamsi haa yaalamu malee qormaanni rakkinni yaanni hamaan kamuu Itoophiyaa akka hin badhaadne dhorkuu akka hin dandeenyees ibseeti jira. Qormaata hunda gara carraatti jijjiiruun badhaadhina Itoophiyaa ni saffisiifna, tokkummaa Itoophiyaa ni cimsina, diina Itoophiyaa akka saree tokko tokkotti ni rarraafna. Dhumarratti Itoophiyaan obboloota keenya Afrikaaf mallattoo fi ifa fakkeenya badhaadhinaa taati jechuudhaan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkuma nagaan jalqabne nagaan xumurra, nuti ijoolleen koloneel Beezaabbii hin qaanonu jechuudhaanis waan gootummaan jalqabne gootummaadhaan xumurra jechuudhaan uummata Itoophiyaatti abdii horeeti jira. Waliigalteen dhaabbata Faannoo Amaaraatii fi mootummaa naannoo Amaaraa jidduutti taasifame hordofuudhaan waraanni Faannoo hedduminaan galaa jiraachuun dhaga'ame. Waliigaltee nagaa mootummaa naannoo Amaaraatii fi dhaabbata uummata Faannoo Amaaraa AFO jidduutti taasifame hordofuun hidhattoonni bosona godina Goojam aanaa Waggaraatii fi naannoo jiddu galeessa Gondar keessa soso'aa turan filannoo nagaa mootummaan kenneef itti fayyadamuudhaan mootummaatti harka kennachaa jiraachuun dhaga'ame. Akka bulchaan jiddu galeessa Gondar obbo Awwaqaa Asfaaree ibsetti gareewwan filannoo nagaa mootummaan kennee fudhataa galaa jiran haala gaariin simachaa jiraachuu ibseeti jira. Gareen Faannoo nagaa fudhatan waliigaltee nagaa mootummaan naannoo Amaaraatii fi dhaabbata uummata Faannoo Amaaraa AFO jidduutti taasifame hordofuun galaa akka jiranis ibseeti jira. Dhiyeenya hooggantoonni olaanoon Faannoo Amaaraa kanneen raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa raawwachuun adda duree ta'an keessa Atteen Masrashaa Seexee fi hooggantoonni Faannoo 18 fudhatee harka kennachuun isaa bakka Koreen Gamtaa Afrikaa fi IGAD jiranitti waliigaltee nagaa mootummaa naannoo Amaaraa wajjin taasisuun ni yaadatama. Dhimmi uummata Amaaraa jeequmsaa fi waraanaan odoo hin taane karaa nagaatiif deemokiraataan furuuf yaaduun sirrii ta'uu hidhattoonni Faannoo galaa jiran amanuus ibsaniiti jiran. Paartileen filannoo nagaa mootummaa fudhatan gama isaaniitiin humnoonni Itoophiyaan bittinnaa'uu barbaaddu waliin bobbahuun diigumsa waan ta'eef nagaa filanneeti jirra jechuun dubbatan. Nagaa fi misooma uummata keenyaa mirkaneessuudhaaf mormitootaa waliin hojjechuu itti fufnaa jechuudhaan bulchaan jiddu galeessa Gondar obbo Awwaqaa Asgaareetis dubbateeti jira.
Hanqinni baajataa mootummaa Somaaliyaa mudate nullee akka hin mudanne jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdulatiif waltajjii Qaaxar Dawaa irratti taa'ame irratti dubbate. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdulatiif haasawa fooramii Qaaxar Dawaa irratti taasiseen rakkoolee Somaaliyaa keessatti mul'atan furuuf qindoominni idil addunyaa akka barbaachisu cimsee dubbate. Ministeerri kun haasawa isaa keessatti qaamoleen tokko tokko naannicha gara dirree waraanatti jijjiiruuf yaalaa jiran jechuudhaan malli akkasii kun ammoo nageenyaaf tasgabbii naannoo Somaaliyaatiif naannoo galaana diimaa irratti balaa guddaa kan fidu ta'ullee ibseet jira. Nageenya Somaaliyaa, nageenya biyyaalessa Masrii, nageenya biyyoota Arabaatii fi Afrikaa furtuudha jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Masrii kun imaammanni biyya isaanii Somaaliyaa irratti qabdu nageenya naannoo irratti kan hundaa'ee fi tarkaanfii fudhachuuf duubatti kan hin deebine ta'uu ibseet jira. Masriin yeroo nageenyi Somaaliyaa eegsisuuf tarkaanfii fudhatu tarkaanfii gama tokko qofa odoo hin taane tarkaanfii gama hundaa kan fudhatu jechuudhaanis akeekkachiisa kenneeti jira. Haaluma kanaan biyyi isaanii dandeettii mootummaa Somaaliyaa ijaaruuf deeggarsa bifa adda addaa taasisaa turte ammas deeggarsa kan itti fuftu ta'uu ministeerichi beeksiseeti jira. Kana malees ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdulatiif humna nagaa eegduu gamtaa Afrikaa jalatti tasgabbii Somaaliyaatiif murteessaa ta'eef deeggarsa qabnu ibsina jechuudhaan deeggarsa keenya itti fufna jechuun dubbate. Masriin humna nageenyaa eegsistuu keessatti yeroo jalqabaatiif loltoota isii gara Somaaliyaatti bobbaasuu fedhii akka qabdu kan ibsee ministeerri kun hanqina baajataa isaan gufachiisuus ibseeti jira. Humna nagaa eegsisaa moofaarraa gara humna nagaa haarawaatti gamtaan Afrikaa ce'uu akka qabullee ministeerichi himeeti jira. Humni nageenyaa eegsisaa moofaa hoggaa jiru ministeerri dhimma alaa Masrii kun humna nageenyaa eegsisaa Itoophiyaa gamtaa Afrikaa jalatti bobba'aa jirus kan qeeqe ta'uu isaati. Haa ta'uutii malee nagaa eegsisaan gamtaa Afrikaa wayita humna nagaa eegsisaa haaraatti ce'uu keessatti hanqinni baajataa tasgabbii Somaaliyaatiif balaaf saaxiluu akka danda'us ibseeti jira. Hawaasni idil addunyaatii fi michoonni deeggarsa maallaqaa hatattamaan deebii akka kennanis gaafateeti jira. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqiitii fi gaafa Afrikaatti ergamaan addaa Chaayinaa Huu Chaangichuungii waliin marii taasisaa jiraachuun dhaga'ame. Mariin pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqiitii fi gaafa Afrikaatti ergamaa addaa Chaayinaa Huu Chaangichuung waliin dhimma nageenya gaafa Afrikaa akkasumas jijjiirama ji'oopolitiksiitii fi walitti bu'iinsa gaafa Afrikaatti mul'achaa jirutti marii taasisaa jiraachuu ministeerri odeeffannoo biyya Eertiraa Yamaane Gabramasqal beeksiseeti jira. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii ganamarraa muddee 8 bara 2025 addaa haalootti jila ergamaa addaa ministeera dhimma alaa Chaayinaa gaafa Afrikaatti Mr. Huu Chaangichuung durfamu wajjin wal arguun marii taasisaa jiraachuun ifoome. Pireezidaantiin Eertiraa Chaayinaan yeroo murteessaa jijjiirama addunyaa kana keessatti ijaarsa dandeettii cimaa qabaachuu ibsee Afrikaa waliin walitti dhufeenya hirmaannaa ijaarsaa guddisuu fi walitti hidhuu keessatti Chaayinaa dinqisiifachuu ibseeti jira. Chaayinaan walitti bu'iinsa naannoo gaafa Afrikaa keessatti yeroo baay'ee jiddu seentummaa humnoota alaa gurguddoo ka'anii fi hatattamaan furuu keessatti gahee gaarii taphachuu kan dandeesse ta'us pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii dubbateeti jira. Eertiraan hariiroo gaarii Chaayinaa waliin qabdu kan waggoota 70 ture cimsuuf akka tattaafattu pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii mirkaneesseeti jira. Mr. Huu Chaangichuung gama isaatiin pireezidaantiin Eertiraa Chaayinaa waliin tumsa gaarii taasisuu keessatti fedhii olaanaa agarsiiseeti jira jechuudhaan karaa toora tiwutarii isaa Xi Jinping irratti maxxansuun ibseeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kana qabannee kan ammaatti hordofaa turtanii turtii.